Sifanasan arra Budapest Sergei Injira sena addaati Olympic Championate hojjettee baay'ee boonsaadha. Egaa kun beekamu har'a Budapestitti Mariyaala Nahaasaa argatteetta. Mee akkam ture dorgommiin har'a maasti dhaga'ame? Dorgommiin baay'ee bareeda ture. Ani Rabbiin galanni haa ga'u alhamdulillahi rabbil alamin. Maaliif ji'a sadi dura maratoonii dhufe. Maratoonii London mo'adhee ture. Namni tokko maratoonii yoo dhufe maratoonii yoo fiige atleast ji'a tokko raftii fudhata. Inni dammoo maratoonii irratti qoyisii luka dhukkubsee ture. Saniif jecha ji'a tokko waa takka hojjedha. Tireeningii ka hojjedhu eegale ji'a lamaanadha. Sanuyyuu ganaa suuta hojjetaa ture. Wallahi haqa dubbachuuf an kuma kuda odo warqee argadhe akka ammaasitti burumsee argadhe kanatti hin gammadu maaliifi maratoonii dhufee kuma kudan meedaaliyaa argachuu okay waan jiru jedha gina achii dhufee as dubartiin 1500 baran akka malee gaariidha meedaaliyaa 1500 irratti namni tokko maratoonii dhufanii 1500 irra mo'achuun an filadheeti miti akkana dhaladhe rabbiin naa kenne alhamdulillah waan rabbiin naa kenneef rabbii tokkicha galanni haa ga'u. It's very beautiful. Wallahi waan bareedu baay'ee gammadeera. Just history dha kun. London marathonii majammaraa kee marathonii tasa himmoo dhawafii miti ka seena laaluuf seene tokkoffaa bahee hadda dammoo asitti kuma dhibban meedaaliyaa argachuun odoo irratti hojjedhe akkam akka bakka guddaa bahu bara dhufu Olompikidha inshallah sirriitti hojjedhe irratti qophaayaa ummata koo baay'ee sin jaaladha rabbiinis na eegu. Egaa kun beekamu dorgommii jalqabaa irratti baay'ee hojjettee turte dhuma irratti kan kuftee maaltu si mudate? Haga dubbachuuf ganama fiigee ture 1500 Paurin baay'ee nadhagamee ture gara galgalaa irratti akka malee oo'aa ture duuba fiigaa ture akka jiruu kee irratti intiniin jaaladhu nama wal gaffa'u maalin jaaladhu dhumarraa baay'ee konfidensiin akkuma deemuun enerjiin nadhagamaa ture dura kabaabii duraa natti ulfaataa ture yoo 250 naafu deemeetiin dhibbioo naafu muuvii yoo godhu yoo achiin ka'anis oduma deemu yoo gara line 2 deemu kun waan jiru dammoo atleetii hunduu barreen gaddaallee dubartiillee kun waan jiru kun waan ispoortii ta'eef namni hunduyyuu difeendii godha pozishinii isaa intaloon maal goote naftuma fiidde hippii kiyyatiin harka isii achi na gaffaate andammoo eerirra jira innan kufee anyway baga sunis sakassate maaliifi yeroo tokko beekta wanna hojjetame wanna yeroo sanitti ta'e yoo mo'anne celebrate goona nin gammanna yoo mo'atamne damno barumsa irraa baran anaaf dammoo barumsa guddaadha wanna gaddanu dhagame tokko yoo liqimsine cimaa ta'a deemna andammoo nan liqimseera inna dammoo waan biraa waan kompleenii godhun qabu jiruu kiyya irratti chaalenjiin jaaladha addunyaa kanarratti yoo chaalenjii of goone yoo comfort zone maal jedhama oromoffaa bakka cinqatii keessa waan mijataa keessa yoo baafne gara cinqatiitti ufinne uf argaa deema so rakkoon jiru ati young generation ijoollee amma batala ijoolleen biyya keenya cinqatiin jaalatanii kanaaf suusii adda keessatti dhokatan maaliif yoo cannaquu deemanii caatii qaamanii ከዛ ጭንቀቲሰን አካ ፐርሰታም ወጀላዶስ አንደሞ ተቃራኒ ሳኔት ገረ ጭንቀቲ ደሜ ነሚዮ ጨነቀም በከ ጉዳ አርጋ ኤኖ ከተይ ፈርግ ሶ አኒከ አካ ሱጎተ ጀዳኒ በሩንሳ አካ ኢሳኒ ተኡ በርባዳ ወኒ ኡፍ ሚደን ጅሩ ጀስት ቻሌንጅ ጎዴ ኢሲ ሁንዱዩ ጆሌን ጄኔሬሽን ለፋ ዱፍተን ጭንቀቲ jala dhokachoo doontan ጭንቀቲ ገፋ ጫቲ ማሊ ጀለት ዶከቱ ኢፍተኒ I don't care what ati goote leestiroo xaraddee doktora taate waan hojjetturrat ጭንቀቲ keessa gali uf hojjechiisa uf miidha dammoo yoo cannaqamne dammoo bakka guddaa ga'uu hin dandeenye baay'ee sin jaaladha.